Ashama kan jirtu daawwattoota keenya kun ilillee shawaa Dastaa Hinsarmuu Channel irratti kan isiniif dhiyaatu qophii keenya guyyaa har'aatiin muuxannoo diiyaasporaa isiniif qabadheen dhiyaadheera keessummaa koo wajjiniin wal isiniif barsiisa turtii muuziqaa kana booddee walitti deebina. Kabajamtoota daawwattoota keenya deebinee dhufneerra keessummaan koo har'aa abbaa gingilchaa Habtamu Lamu jedhama. Namoonni baay'een isa beektu inni yaada har'a stuudiyoo isaatti tonni dhokatee nama gingilchuu dhufnee qabneerra. Habtamu baga nagaan dhufte. Baga nagaan nu eeddee haadha beekaa egaa namni baay'een gingilchaa baqataati hin baqanne waajjiruma keenyatti dhufte baga nagaan dhufte eenyuun akka gingilchuu walii ilaalla har'a yookaan anas gingilchaa yookaan sinna gingilcha. Affeerraa koo kabajjee asitti argamuu keef guddaa galatoomii. Ayyee anis carraa kana naalaachuu keessaniif baay'een isin galateeffadha. Keessummaa jalqabaa ta'ee ilillii shoo irratti argamuu kootii fi ulfaadha. Mee Habtamu Lamuun eenyu? Isa gingilchaa irraa otoo hin ta'in Habtamu Lamuun ni sirrii. Habtamu Lamuu isuma sibira jiru kana baatii muraasa dura nama mataa muluun ture amma afroon qaba. Abbaa ijoollee lamaati. Dhaloonni koo Wallagga dhiyaa magaalaa Koborii kan hin jiraadhu magaalaa Edmonton miidiyaa gingilchaa jedhamu kis qaanqee showuu irratti ni hoggana hayyuu duree guddaa ta'e hojjechaa jira. Nama na filuu dhabeen ofii kootii ogummaa ofii kennee ofii kootii hayyuu durummaas ofii kennee miidiyaa kana hoogganaa jira. Gingilchaan egaa gingilchaan akkuma hojii isaati akkuma beektu yeroo erga wayyaaneen aangoo gallakkiste asitti namoota keenya baay'eetu biyyatti galanii keessumaa biyya alaa warra qabsoo geggeessaa turanii aktivistoota maal kanatu isa dura haasaa turan gaafa biyyatti galan haasaan isaanii wallaaquu jalqabe. Waan kaleessa dubbatan hin dubbatanii maaliif hin jedha kana hin gingilchuun jedhe yeroo baay'ee miidiyaarra gaafan ture yerootuma kana immoo interviyuu godhaan ture. Amma haasaa isaanii isa kanaan dura yeroo interviyuu gochaa ture dhaggeeffachaa turee fi amma ergii biyyatti galanii immoo waggaadhuma tokko gidduutti namni baay'ee jijjiirame natti. Warra kanan maaliif hin gingilchuu jedheen sagantaa kanatti galee garuu qaanqee shoo kanan jalqabe bara 2015 yeroo fincilli guddaan sun biyya keessatti dho'e yeroo san jalqabe gingilchaa immoo gara waggaa tokkoo fi ji'a lammaffaa keessa jira. Yeroo sitti qoosanii miimiin adda addaallee yeroo sitti hojjetamuudhaan arga Facebook irratti. Sin aarsuu waan akkasii takka qoosaa darbaa yerootti sitti qoosan jira. Sittin dhagahamu si aarseen beeku. Nan aarsu maaliif waan ana ofii kootii filadhe tokko jiru. Yeroo baay'ee waa'ee rifeensa kootii irraati rifeensa kana ani hin filadhe. Isaan warri natti qoosu isa akkanna godhee wajjin malee ana wajjin miti silaatuun ofii kootii filadhee godhee natti qoosanii natti dhagahama maaliifin akkas ta'ee jedhe waan filannoo koon taaneef maaltu na aarsa waan rabbi naa kenne waan rabbi narraa fixeeni furdina kootti qallina kootti rifeensa kootti maal kootti gingummaa kootti yoon qoosu taanii isa akkanna godhee wajjin wal falmaa jiru malee ana wajjin miti. Yeroo biyya turte ilaalchati waa'ee biyya kanaaf qabdu waan akkamii ture? Biyya Kanaadaa jedhamu kana an akka jannataatti ilaalan ture guyyaa tokko nan naqa jedhee illee hin beeku. Maaliif fira waan hin qabnee fi nama hin beeku yoo waan hin qabnee fi biyya Kanaadaa jedhamu kana nan naqa jedhee waan an yaadee hin beeknee fi hamma nas ga'utti keessumatti gaafa waggaa tokkoffaa jalqaba koo dhufe abjoodhee faa kee waan biyya faa jiru natti fakkaatee rifadha maaliif biyya bareedduudha natti tola. Kaatee Kanaadaatti yeroo argitu gammadda. Baay'een gammada biyya bareedaadha waaqayyoo na galatu keessumatti immoo warri biyya kana nu fidan immoo galataaf ulfina guddaa qabu yoomiyyuu maaliif biyya keenya keessatti baqachuu jiraachuu dadhabnee baqannee gaafa biyyaa baannu biyyi kun akka biyya isaatti ofitti nu hammatee nu simatee nu fidatee as nu kaawwachuu isaatti har'a jireenya bareedaan jiraadha waaqayyoo na galatu kanaaf nan galateeffadha. Baay'ee gaarii. Namoonni baay'een diiyaasporaan baay'een baqattummaatiin as galu. Baqatanii karaa siyaasaa namni hundumtuu namni siyaasa beekus inni siyaasa hin beeknes biyyatti namni siyaasa keessa tures inni hin turres gaafa asitti waa himatu siyaasuma himata. Namni kun hundumtuu sababuma siyaasaatti baqatee as dhufee jettee adda muuxannoo keerra. Akkas jedhee yaadu namoonni baay'een biyyuma alaa jedhamutu maqaa siyaasaa sanaan himatanii ba'u malee nama baay'eetu rakkoo siyaasaa godhatee biyyaa ba'a miti.
Ani immoo ofii kooti warra rakkoo siyaasaa qabaatee biyyaa ba'u waan ta'eef garuu achi keessa immoo namoonni namti guyyaa tokko bishaan jigee maqaa Oromootiin ol kaasanii hin beekne faatu akka waan qabsaa ta'anitti himatanii warra as dhufan faatu jira. Dhufuun isaanii bareedaadha garuu ergi as dhufanii maal godhanii uummata kana maal buusanii qabsoo Oromootiif maal hojjetan waan jedhu waan irratti ilaala malee dhufuu isaaniitti gammachuu guddaan irraa qaba maaliif biyyattiin biyya guddaa biyya bal'aa nama baay'ee simachuu dandeessu waan ta'eef ittiin gammada. Habtaamuun yeroo biyya kana dhufte akka baqataatti maqaa jijjiirteetta maqaa durii namni ittiin si waamu maal jira maaliif namni baay'ee maqaa 3-4 qaba biyya kana keessatti maqaa jijjiirteettu hin qabdu. Injijjiirra akkan dhufeen akka namoonni keessumatti gaafan albeema jalqabaa baase maqaa kee jijjiirradhuu naan jechaa turan. Ani immoo maqaa koo kan naa baase haadhaaf abbaa koo waan ta'eef isaan tuffachuu natti fakkaata garuu maqaan koo Oromummaa koo irratti mirkanaa waan amantaa jedhu waan hin qabuuf hin geeddaranne namni baay'een dhufee Habtaamuun sooressaa ofiin jedhaa maal ofiin jedhee of moggaafata waan ta'eef ani maqaa sana hin ilaalu keessan ilaalaa hojii koo ilaala maqaan koo sanuma umurii koo duwwaan xiqqoosee itti dabalee dhufe. Itti dabaltee dhufte maaliif? Qofaan dhufe waan ta'eef biyya baqaa sana keessatti yeroo bilisummaa Oromoo biyya galee akkan jechuun tureera keessa garuu ijoollee xiqqoon waraana ta'uu hin dandeessu waan ta'eef xiqqoo umuriin koo yoon yeroon dhufe himadhee fi mucaa xiqqoon ta'a waan ta'eef ispoonsarrii baay'ee hammaata. Garuu 20 ol yoo ta'e garuu qofaa koo dhufu waan hin danda'uuf itti dabaladhe. Okay. Daawwattoota keenya qophii keenya irraati barachaa akka jirtan abdiin godhanna turtii muuziqaa ne walitti deebina. YouTube channel isaan subscribe gochuun galatoomaa. YouTube channel keenya subscribe, share, like gochuu hin dagatina. Daawwattoota keenya walitti deebineerra Habtaamu erga biyya kana dhufte wanti ati biyyatti yaaddeef wanti biyya kana jiru wal simateera tokko ta'e akka jannataatti ilaalaa jetteetta biyya kana dhuguma jannata sii ta'e moo gaannaba sii ta'e moo akkam nama tokko gaannaba nama tokko jannata ta'a biyyi kun waan ta'eef. Anaa fi akkuman itti hawwaa ture sanaadha maaliif eessa hojjettee jennaani jireenya bareedaa jiraatta. Biyya kana keessatti hojjechuudha kan nama barbaachisu. Harka marattee waan mootummaan sii kennu eeggata taatee jennaani gatii tokko hin qabu garuu nama humnaan hojjetu yoo ta'e dhugaadha. Ani akkuma akkaataan itti sammuu kootti ilaalaa tureen ala biyya keessatti rakkoodhaan jiraachaa ture maatii hiyyeessarraan dhufe wanta ta'eef as immoo jireenya bareedaan jiraadha ijoolleen qaba. Saba kootiifis nan hojjedha maatii koos nan gargaara hamma humna kootiitti waan ta'eef anaaf hundumti isaa bareedaadha. Hojii hojjettee nan uma jiraatta. Hojiin hojjettu taatee nan biyyi kamiyyuu siif hin ta'u. Danda'amaa garuu biyya kana keessa hojii otoo hin hojjetiin jiraachuun. Hojii hojjetanii jiraachuu hin danda'amaa garuu jireenyi isaatu jireenyi wantaana jiraatta. Utuun hojjetiin hin jiraatta biyya kana keessa walfarii jira walfariin mana sii kenna maalis sii kenna namoota dhukkubsatan namoota rakkoo qabanii fi akka sanaatti jiraatta malee akka nama nagaatti hin jiraattu. Baay'ee gaarii daawwattoota keenya barachaa akka jirtan abdii hin godhanna. Subscribe gochuu hin dagatina. Dastaa Hinsarmuu Official. Turtiin keenya akkuma itti fufetti jira. Habtaamu erga biyya kana dhuftee maalumaaf hin dhufee biyya kana jechuun jireenyi hojiin hojjettaa maatiin jira waan adda addaatu jira. Sitti cimee maaliif gara biyya kanaan dhufee biyyuma koonaa wayya ture jettee gaabbitee beektaa? Naan baadhe gaabbee hin beeku. Baay'een gammadama. Bara 2018 yeroo Dr. Abiyyiin aangoo qabate Oromoota aangoo qabate namni baay'een biyyatti qaaliyyuu hin galle musan. Maaliif waan biyya kana nan jaalladha. Akka maaliif tokkoffaan nama rakkoo keessan ture rakkoo keessaan dhufe wanta ta'eef haala hamaa keessa na simatte waan taateef anaaf biyya kooti biyya koo mana keessi ta'eera. Jireenya kooti anaaf gaabbeen beeku yeroo hundumaa gammachuu guddaan qaba nagaan hin ba'e gala jireenya kootiif hin sodaadhu poolisiin na qaba hin jedhu maali hin jedhu seera biyya kanaa eddeennan nagaan baatee galtaa hojjettee jiraatta kanaaf gammachuu guddaan irraa qaba. Akkuma garuu namni kun otoo gara biyya keenyaatti galteeti
guyyaa tokkotti akka qabamtu nan amana. Nama gingilchaa oolta kana. Asii gingilchitee mana deemaa oolta kanaaf hin gabbitu. Asii biyya kanatti yeroo baay'ee kananitu muuxannoo kananitu gara miidiyaatti fiduu barbaada. Amma biyya kana keessa Prime Ministeerii biyya kanaatiin gadi baatee waan barbaaddu jette namni waasiin jedhu hin jiru. Politikaa isaaniitiin waan barbaaddu jette namni waasiin jedhu. Biyya keenya garuu sababii dhumati muummicha ministeeraatiin waa jette diina guddaadha. Hundumaatu bitamtu yookaan maaloo siin jedha maqaa adda addaa namaa moggaasu. Politikaa viiwudhaaf jennee wal dura dhaabbachuun seera balleessatee biyyattii keessatti adabamuun hidhamuun waan jirudha. Amma seeran balleessinetti garuu politikaal viiwudhaa fi wal fuuldura dhaabbachuu walidhuun wal ajjeesuun sunutu dhaabbate waan jedhuufan kanaaf miidiyaadhuma koo gingilchaa kana akka qoosaatti fakkeesse inni fiduuf isa kana daawwattooti keenya immoo namaaf galchaa yeroo jalqabaan dubartiidha wajjin intarviiyuu ta'aa jira sodaachaa haasa'a. Lakkin sodaatii rakkoon hin jiru. Gingilfamaa ma jirtan meeyoona? Amma una intarviiyuu ta'e hin beeku dubartootaan yeroo jalqabaati kun. Galatoomii Habtamu. Oduu tokko dhaga'een ture. Habtamu Lamuu taayitaan isaa fi kennamee ture. Yeroo jijjiiramaa sana. Garuu didee hafee moo nan dhufa jedhee otoo hin deemiin hafee wanta jedhamu dhaga'een ture. Dhugaadha hamiin kun. Lakkiin sobu. Taayitaa maaltu nu agarna namni galagalee bilbila yoonaa bilbilu hin jiru. Aktiivistii turte kaatis. An ofuma kootiin taayitaa ofii kenne akkuma sila siin jedhee hayyuu duree jiranaalummaas ofiin ofii kenne hayyuu durummees nama naa kennuun dhabe erga dhaladhee kaasee nan tajaajila waan hundumaa abaawoo keessatti nan tajaajila qeerroo keessatti hojjechaan ture nama guyyaa tokko aangoo naa kennu dhabeen ofii koo ofii kennuu jalqabe. Baay'ee gaarii goote. Kanaaf biyyatti waamamne jechuudha. Dawaamne lakkii namni tokko na waamame beekusi. Akkam kanaan booddee egaa biyya kana akka jaallattu natti himteetta. Biyyi kuni biyyi keenya otoo jijjiirameef deebitee jiraachuuf yaada qabda. Utuu dhugaa baay'ee haalli ilmaan Oromoo hundumaan sirrate hojiin amma addaatti hojjedhu kana biyya kootti galee utuun hojjedhe jireenya nama baay'ee jijjiiruu hin danda'a. Kana jechuun isa miidiyaa duwwaa otoo hin taane bizineesii nama hojjedhu irratti nama 3 nama 4 balbala hojii banuuf hin danda'a. Utuun carraa sana argadhee gara fuula duraatti jechuun egaa ani jireenya bareedaa jiraachaa Finfinnee keessa baadiyyaa biyya keenya keessa ammoo namni hidhama garafama jiraachuun barbaadu kanumaaf hin jalqabas hafe malee silaatuun biyyatti galee hojii jedhee amma baay'een gammadan ture. Hamma dhuftee biyya baqaarraa dhuftee hamma Torontoo geessutti kiristiyaana cimaa turtee hin faarfattaa hin tajaajilta waldaarraa jechuun dhagaye. Kuni hammam dhugaadha? Ammayyuu kiristaana cimaadha. Ammayyuu nan faarfadha. Waltajjii irratti gadi ba'ee faarfachaa hin jiru malee yeroo hundumaa nan faarfadha leenca qaraanii ofaa kan afaan koo keessaan bu'u. Waaqayyoonis nan jaalladha. Waldaa keessaa tajaajilaan ture yeroo biyyatti illee amma tokko asis dhufee Torontootti kan akkaataatti sirbatti gale egaa seenaan isaa bal'aadha waan ta'eef jalqaba waldaa keessa galuun barbaade ture nan balballi hundumaan natti cuccufame. Waldaan asii biyya kana xiqqoo rakkisaadha dhattee agarteetti ta'a. Namni hundumaan lagaa wal qooda walitti hin dhufu qofummaan natti dhaga'ame yeroo baay'ee. Waldaa Torontoo keessa dhaqee gubbaa irratti waaqeffannaa beezimentii buna dhuguuf gaafa gadi baanu qofaan ta'a. Namni nagaa na gaafatu hin jiru, namni na dubbisu hin jiru. Kun yeroo baay'ee natti dhaga'ameen hamma yoomiin namni waldaa dhaqee gammadee faarfatee gammadaa manatti galtamini ani aaraan manatti gala. Maaliif namni achirraa afaan wal afeeranii wal fudhatanii galuu anaan namni na fudhatee galuu hin jiru. Kanaafin achi keessaa hamma yoomiin akkas ta'a jedhee akka carraa immoo sirbi immoo balbala banee na eeggate achi keessa immoo gaafan seenu kunis achii dhufte kunasii dhufte namni namaan jedhu hin jiru. Ijoollee ba'aa wajjin, ijoollee arsii wajjin, ijoollee hundaa wajjin hiriyaa ta'anii wajjin hin jiraanne jechuudha. Waldaa keessa garuu rakkoo sanatu jira. Rakkoo sanatu waldaa keessa na baasee haala kanaan achi ba'ee gara sirbaatti gale. Namni baay'een qofummaa natti dhaga'amu sana yeroo sana maaliifan mana waaqayyo maaliifan waldaa dhaqanii kan afaan amaariffaa immoo dhaquun fedhu. Iddoo biraa immoo dhaquun fedhu. Kan afaan kootiin barbaada. Torontoo keessatti bara 2001 namoonni achi keessa jiran akka gaariitti beeku kanatti achi keessaa na baase. Ergasii Winnipeggitti dhufee itti deebi'uudhaaf na yaaleen ture. Achitti illee bareedaa ture. Achirraa immoo ergan dhufee magaalaa biraan ture. Waldaanis hin jiru.
kaayyoof mul'anni koos immoo uummata koo tajaajilu waan ta'eef sirbaan jira. Sirbaan jira sirbituu jedhee of hin fudhadhu. Wooma hir'ate Oromoo keessa yeroo hundumaa wanta tokko keessatti waa hojjechuu barbaada. Bara 2008 yeroo qabsoon Oromoo addaan faffaca'e sana keessanitu waa'ee tokkummaadha Oromoo irratti falma bilisummaa maaloo Oromoon tokkuma waan jedhu faarrattan akka faaruuttan fudhadha malee akka sirbituu jedhee of fudhadhee hin beeku. Kanaafin kana keessa galee as hin jiran sin jedha. Baay'ee nama gaddisiisa dhaggeeffattoota keenya egaa waa'ee diiyaaspooraa har'a wanta dhageessanii hin beekne wanta haaraa ta'u dhageessanii ta'ee yaada waldaa keessatti yeroo baay'ee rakkinni akka jiru Habtaamuun illee kanaaf baqatee waldaa keessaa akka bahee nutti himeera gaggeessitoonni namoonni waldaa kanarratti hojjechuu qabdu ta'u baay'ee galatoomi gara xumuraatti fideera. Especially asirratti namoota maatii qabatillee ijoollee qabdaa abbaa manaa qabdaa badaasitti nagaamu jechuun uuma jiraa garuu baay'ee feeling gootu. Namni qeenxee ta'e garuu namni fira hin qabne namni isa dubbisu hin qabne ayyaana waggaa namni bira dhaqe hin qabne nama fira tokko hin qabne jechuudha nama tokko hin beektu gaafa taatu waldaan yoo ofittis hin qabanii sin haammatan ta'e qofummaa sitti dhaga'amu qofummaa sana waan sitti dhaga'amuu fi namoota barbaaduu baata guyyaama tokkittii wal geessaa isuma sana hundumaa keessa darbee gaa namoota hojii walitti siquu barbaadeen faarfachuun barbaadaa jedheen yeroo baay'ee deddeebi'een karachaa ture. Na didan deebis naan kennan nama tokkotu ture obbo Ambassee jedhamu sabweedhaan waliin deemnaa baasii keessatti na arga qofaan ta'a. Edaa isaan jaarsa waldaati. Kottumee gurbaanaan jedhan. Mimmaantu isaan qabee bukkeena kaanii waan ta'aa jiru hundumaa nan beeka. Ani garuu waan deemaa jiru kana hundumaarraa harki koo qulqulluudha. Waaqayyoo fuuldurattan dhiifama si gaafadha. Waan ta'aa jiru nan beeka. Dhiifama naa godhi. Fedhii kees maal akka ta'e barbaaddu yeroo baay'ee dubbattu dhageenyeerra. Namoonni tokko tokko garuu akka techi keessa galtu barbaadanii naan jedhanii kunis gaafan taa'ee ilaalu namoota waan hin beektu ta'eef namni na beeku waldicha keessa hin jiru. Namni wajjiniin guddadhe hin jiru sababii kanaaf isa duwwaa miti siyaasa keessattis akkuma kana ture yeroon biyya kana dhufe ani kaayyoon koo tokko miseensa adda bilisummaa Oromoo cimaa ta'uun barbaada tokko waldaatti immoo cimuun barbaada kara miseensa adda bilisummaa Oromoo sanas dhaqeennaani achiis immoo leencoo baatiitti bilbiliitti inni xalayaa nutti argu malee miseensa singoonuu naan jedhan leencoon baatii diimaa ta'uu koo dheeraa ta'uu koo nan beeku. Anaan nama na beeku faana bulaa atoomsaa jedhamu faatu jira. Isa faatti bilbilaa gaafadhaan jedhee akka kanatti sun cufame waldaanis hin cufame garuu ani karaadhuma fedhe yoo ta'u miseensa waan ta'uu baadhees waaqa koos uummata koos nan tajaajila. Haga dhumaatti dheen haga oona achuma irratti hin ciccee hafee jira waaqayyo na galatu. Inni guddaan waaqayyotti cittee hafuu keeti siif relationshipii siif waaqayyo gidduu jiru immoo situ beeka garuu waldaan kan nuu kennamte tokkummaa keenyaaf sila nama hundumaa akka walitti qabduu fi kuni ta'uu isaatti ani karaa gama koo baay'ee dhiifama si gaafachuun barbaada akka kiristaana tokkotti maaliif nuti waldaanis iddoon kiristaanonni jiran hundumtu kan keenya jennee simanna kanaaf deemteetis baay'ee nama gaddisiisa ergasiillee duubatti deebitee waaqayyoon hin kaadne hin dhiisne wajjiniin jirta akkuma amma dubbatte kana. Qorontoos isa duraa boqonnaa tokko 18 irra waa'een fannifamuu isaatii jedhamte nuuf warra karaa fayyinaarra jiruuf humna waaqayyooti waan jedhuuf akka humna waaqayyootti fudhadhee dhuman jira. Akkuma ta'e dhugaa isa foon koo amma namni miidiyaa irra gaafa sirba keenya dhageeffatu tokko tokkoon keessumaan dhufeetu keessatti ijoollee dubartootaati. Utuma nagaas hin gaafatin sirbituu mootummaa waaqayyoon dhaaltu gooftaa fudhuu namaan jedhu. Eeyyee dhugaadha sirbituu dhugaa miti ejjituu hin dhaaltu dhaqee achi gadi dubbisiin jedhan gooftaan si haifatu naan jedhu irratti cufanii deemu. Isa nuti sirbinu duwwaa ilaalu. Atii fi waaqayyo beektu isa situ fixata. Garuu inni guddaan ani kaniin siin jechuu barbaadu ammayyuu nama ilaaltee gara booddeetti hin deebiin gaafa nama ilaaltee deemtu hin kuftaa namni inni ati ilaaltee deemu kufuu danda'a cabuu danda'a waan tokko cubbuutti kufuu danda'a akkasaa ta'uuf jechuun yoo isa ilaalaa deemte akkuma isaa taata jechuudha garuu waaqayyoon ilaalaa gaafa deemtu sagalee waaqayyoo gaafa dubbifattu namni waan barbaade yoo godheyyuu duubatti sin deebisu jechuudha
ammayyoo tokkummaa waaqayyo wajjiniin qabdu cimsadhu nama hin ilaalee qaratteettas jedhee yaada waan baay'ee. Ameen itti cimsan dala. Barumsa namoota ijoollee dargaggootaaf akka ta'uudhumaaf malee kompleenii gochuu yookaan nama intana gochuudhaaf miti. Kaayyoon keenya inni guddaa isa. Garuu sababii kanaan akka ijoolleen dargaggoonni hin banne muuxannoon keessa dabarre hundumaan nama biraa garuu waa barsiisuu qaba. Sirriidha. Nuti taaneerra hin banne bannees hin banne achuma jirra tirtiraadhuma jirra. Garuu ijoollee haaraa dhufan akka isaan akka gaariitti tajaajilanii rakkoon akkasii kun waan jiruufi waldaan illee akka irratti qoratuuf. Baay'ee galatoomi daawwattoota keenya qophii keenyarraa barumsa argachaa akka jirtan abdii godhanna. Share, subscribe gochuu akka hin irraanfanne. Habtaamuu gaaffii koo gara dhumaatti gara xumuraatti fideera. Mudannoo gurguddaa isuma kana wajjin wal qabatee waan nama kolfisiisus waan nama gaddisiisus baay'ee akka qabdu beeka. Mee sanu kolfisiisu moo sanu gaddisiisu irraati jalqabdu? Mudannoo kana dhugaa baay'ee waan qabuu fi kamtu nama kofalchiisa jedhee gaaf tokkonitu Harargeen naqe. Daawit Mokonnon fa'aa Muktaar Usmaan fa'aa Haayiluu Kitaabaa fa'aa natti fakkaata. Cidha wayiidhanne wanti sun ammoo naa sammuu kootti gaaffii natti ta'aa jira waan ta'eef mudannoo sana yeroo lammaffaa kooti miidiyaa irratti kan haasa'u. Cidha wayiitu magaalaa Beddeessaa jedhamu dhannee Beddeessaa turre achi gaafa deebinu ciroo turre anaaf daawwiteedhaa fi ijoollee muuziqaa taphattu taanee achi dhufne daawwiteen meeshaa kireessee waan tureef meeshaa kana baay'ee ture. Makiinaa barbaachadhannaa asuma meeshaa eeginaan jedhanii naaf gurbaasa tokko wal bira nu kaa'ee sokke. Innaan mataan na booyaa fate halkan sirbaa burda waan ta'eef qoricha mataan naqee bitadhaa jedheen gurbaachitti dhiisee gaafa akka deemu ciroo የገጠር መድኃኒት ቤት waan jedhu barreeffama wayii argeen barreeffama sana bira ga'een darkaa bade. Innaan intalli durbaa tokko bareedduudhuma tokko natti dhufte. Innaan waan isaan beeku dhageen nagaa gaafadha harka qabee fayyaadhaan jedheen akkam nagaa naan jettee innaan manni dawaa kun eessaan jedheen kun akkas naan jettee natti agarsiiste. Dhaqee qoricha kana bitadhee gaafa nachee deebi'u intala kanatti namni marsee jira. Maal ennaan intalli san harka qabee dubbise intalli rifattee kuftee ofirratti fincoofteedha. Maal ennaan qoricha qabdaa naan jedhan poolisiin natti yaa'anii dhufan fuudhanii dhaqanii mana hidhaa keessa nagashan. Daawwiteen achi fiigaa dhufe maal gurbaan kittibaatii asirra jiru beektanii gaafa ijoollummaa nu qaxxaban isa fa'aa wayyan irraa baasanii kittibaatii sana keessa dawaa wayii jira dubartoota waan ittiin intalaa godhu qabanaan jedhanii daawwiteen dhufee kadhatee hin didan mana hidhaa sana keessa na bushanii achirraa ganama namni Jamaal jedhamu tokko rabbi nabsee isaa warree hinduu yammaa ganama dhufeessatu mana hidhaa irraa na baasisee mudannoo sana mana hidhaa sana gaafa galu gurbaa Wallaggaa tokkotu daawwitee faate wajjin dhufee mana hidhaa gale waan jiraniifi nama beeku achi daawwiteen achitti nagatee sokken ijoolleen abbaan isaanii barsiisaa Wallaggaa irraa dhufan jedhan tokko dhagaaniidhuma firaashiidhaaf nyaata fa'aa amsoolaa fa'aa anaa fidaniin mana hidhaa sana keessa bule ammoo naa gaaffii natti ta'aa jira waa'een intala sana. Sana argitee taachii wal. Hin agarre. Akkam taateen fayyitee moo kuftee maaftee? Harmeen obboleettii seetiitu poolisii dhadhan yeroo sana qeesii fa'aa fidanii qeesii kana ortodoksii. Dabtaraa barattee taanaan jedhu maaloo barattee ani hin beeku wanta kana hin alaaqe min jedhan warqee Wallaggaa maraan qaba isa afaanarraa fuudhanii achirra immoo waajjira naan jedhanii bakka qullaadha dhaabanii na sakatta'anii waan tokko hin jiru guyyaa tokko bulee akkasitti gallakkifame. Baay'ee nama dinqisiisa nama kolfisiisa. Asittoo akka erga biyya baatee wanti si mudatee hin jiru maal jira jedhee man yaada. Asitti waan nama aarsu kan na mudate bara 2013 akkuma 2001 dhufe Winnipeg akka hin jiruuni haadha manaa koo kana sponsora godhadhee bakka faabrikaa keessaa hojjenna mana foonii keessaa tuma hojjennutu faranjiin tokko piikchara jaldeessarraa muree fidee lafa laaqanaa keenyatti fideetu akkana haadha manaa koo sponsora godhee jiru immoo ni beeku hinaasonna waan ta'eef this is your wife she's coming from Africa naan jedhe natti kenne footoo jaldeessa afaan sirriitti hin beeku foon lafa foon mummurrusaa dhaqeen gaafa hin waamu foon fuudhee foon hin dhee ennaan supervisoriin ana argeera yommuu sana faayirii na godhan achi na ari'anii erga gaafa sana hojii faabrikaa keessatti hojii nama hojjechuurraa yommuu sana bee haga har'aatti hojjedheen beeku salvan puleen ta'e al tokko gaarummaa sii ta'e ka al tokko tokko wanti nama godhanii gaarummaa sii ta'a sila faabrikaa sana keessatti hafee waan biraan ta'an ture
Achii san bahee bara 2003 amma onaatti faabrikaa jechuun namaaf dhaqee saayitiidhaan waa hojjedheen beeku ofii kooma kootiin self employed ta'een hojjechaa jira. Baay'ee gaarii gaarummaaf sii ta'ee jechuudha. Daawwattoota keenya sagantaa keenya kanumaan xumurra. Torban qophii biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan turaa. Subscribe gochuu hin dagatinaa. Guddaa galatoomaa.